Saaphaan tana isan irraa kafa. Obbolummaan kana caalu eessa jimman naarifatee beeka. Wallon naarifatee beeka. Wallaggan naarifatee beeka. Qoy takka dhugaa keetu dhugaan gaafa akkana kana galti. Wallahi muyut godhadhu taraa ta'e. Qoy takka dhaggeeffadha amma kaabiin kun ijoollee gaara mul'ataati. Fakkeenya gaara mul'ataati. Gurraacha akkanaati. Waggaa sagal biyya kanatti baatirraa doolaara 100 erga kiraa manaa isanirraa kafalaa jechuudha. Mee waggaan sagalii baatii mee qaba doolaara 100 baay'ise. Fooqi biyyatti na jeeru mucaan kun sinigalee miti. Obbolummaan dhugaa kanaa jechuudha. Nuti kana beeyna malee ka isin amma ani bakka bu'aa Harargeeti ani bakka bu'aa Arsii takkana ormi taa'ee isin kolfaan. Awarri jaartii niitii intala Arsii Harargee intala Arsii ujala qabdu gida isin achi waltumtan waan isin iyyisu seetee dafee itti miccira marshi kitaabul jismi irraa dubbise. Kan niitiin isaa Arsii Harargee niitiin isaa Arsii gida isin achi wal iyyisiitan waan niitiin isaa itti miccira. Miyuut irraa abukaati sheekaab. Miyuut irraa akkana gattuqqii bakka eeywa dubbadhaam. Amma sirrii. Yaa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dhagay naasima. Aishi. Nama wal jaalatu wallo laabar. Akkana. Harargee fi Arsii wal salurraa tolan malee wal tumurraan tolan sii galee. Ya? Wallahi akkasi dhugaa jette wallahi. Harargee fi Arsii yoo wal saltuun tolti wallahi dhugaa. Intolti laal bannee fi akkanaan tun oggii walitti hidhamte sii galee. Aye. Akkas laal walirra oggii namni seenaa wajjii qabu laal seenaan teenya yeroo hunda seenaa Oromoo keessatti nu lamee waliin kaana sii galee. Akkas. Calii calanqoo oggii dubbatan harma muraa nulee itti aansan. Dhugaa. So saniifuu laal beeki nuti nama wal loluu nurraa toluu miti. Oggii isin akkana jettan namnilleen isin kofla isin utubaa Oromooti keessattuu jarri lamaan kun utuboota Oromooti. Warra gartee lafee duydaa Oromoo warra sabboonummaa nama barsiisee warra Oromummaa tana gartee itti ciccitee gaafa gartee namni Oromoo ifiin juu qaanfatu hunda warri magaalaa kun lakkii ati Oromoodhaa jee gartee nama Harargee fi Arsiin tun nama ozoon Amaaran Salim biyyaa bahee ta'uu wayii beeytaati. Arsiin jaartii milik salteen jedhanii maa? Jaartii milik siqexaahisu. Jaartiin mililik Oromoo bar taayituun wallo. Eishi laa taayituu miti. Wannoo. Taayituun ta mililikii miti bar. Ta mililik Oromoo bar. Aboo jaartii mililikisa maqaan isii eenyuun barreessa. Zawditu. Haye. Wannaatu itti gangalchaa ture jaan leenjisoo diigaa sun. Leenjisoo diigaa Teege xaayi. Inni nu gaara keessa sale malee hoteelan geessinere. Naannoo Awaash kana naannoo aanolee kanatti gammoojjii dheeraa sanatti Awaashin gizee as ba'an qabate. Haye tuubiyan. Taamma ba'an taatiratti fakkaate. Osoo dhala Amaaran tuqin biyya yaani biyya raba dhaqanii. So biyya arabaa dhaqanii oggii yaatan oggii loon gurgurtanii biyya yaatan dura Finfinnee dhaqaa Amaarri du'aa isinii godhu dhalaan Amaara. Eshi. Igale.
warri dhalaan amaaraa du'aa gootee fuundi beeki huun Ameerika beeki huun Awurooppaa jira. Ashi. So saniifuu isin gattee muka keessa yaataniiti waliin fixinaa namni isin kofla mootummaa keessa hin jirtan bizinasa keessa hin jirtan maarree keessa wanni isin keessa jirtan gaara keessa si galee. Qabsaa'ota jedhanii duraanuu namni alatti isin dhiibe gaafa isin wal dhiibdan ammoo daranuu isin idduu seenanii isin dhiiban si galee. Saniifuu namni isin koflu jira laa. Hoolayyii wal fixu jedhanii kan nu koflan namni. Qaanfadha. Ammoo tanaafi tana idduu gartee waan kana gartee kajalaa fuudhee sheer godhee baay'isee gartee oofuutu irra badii dalagu jira jechuudha. Waan maraataan dalagu maraataa biraa dhagaan fudhatanii jan fuudhee nama gadhiisa. Waan maraataan dalagu laalteetuma bira kutta yoo inni udaan laakkachuu jiraate wajji laakkataa si galee. Yoo ati udaan kanarraa taa'e jetteen udaan fuudhee si gadhiisaa jechuudha. Sillee ajeesaa jechuudha. Akkan. Saniifuu qaanfadhaatii gartee namni wanni isin wal lolchiisaan jirtu wasanni walii kan qottaniin jirtu namuu dalagaa barbaadaaf biyyaa bahee gartee miskiinni kun ammaasiis gartee arusiin bakka buufatteen erganne harargeen bakka buufatteen erganne si gale warra amma wal fixu kan eenyu bakka isin buufate gaafa lolli kun waan caantu murame waan caa eenyu isin wajji dhiichisaa gartee wal hubadhaati. Nuti wallolurra wal saluuturra nu wayyaa jechuun yaada kiyya xumura yoo gaafii qabaachuu baatte nagattiin jedha. Harargee yoo wallolturra kitaabul jismi kitaabul jismitti kulli shay'in min al-arsi inda bani harargee wal saluuturra wayyaa wal tumurra. Afaan Arabaatti. Afaan Arabaatti maal jedha kitaabul jismi? Saboo maali wanni sun gaa ati meeta tuqi bakka san. Miskiina biyya Arabaa kana wallahi rabbi siniyaala wallahi la kana qorabar wallahi xilaata abbaati yan wallahi laba. Wallahi tukkana qura soo saniifuu sillaal ijoolleen biyya Arabaa ijoollee gartee nama bira kabajaa qabdu ijoollee sabboonummaa qabdu sa'aatii uummanni keessan biyya keessaa dhumaa jiru sa'aatii qaala'insi jireenyaa nama fixaa jiru tokkicha caccabee fiifuu biyya Suudii dhaqee haadhaa fi abbaa isaa gargaarrachuu jiru arsii jettanii hararge jettanii gaafa fuutanii gartee akkas gootan dililleen isin hin dhiiftu. Rabbiilleen isin dhiisuu jechuun uummata keessan kana jiru maasisi waliin gaddeebitanii fi wallolu ajandummaan kunuu eessarraa ka'e janii qoratudha si galee. Ati yaadatta waan takka ta harargee takka ta ati illeen iyyuu turte ta gosummaan kaate takka ni yaadattaami. Waan sanaan qofaa beekattiin hirmaatiin cufti keessa dhadhaabbatu ture si galee. Wanni sun beeki. Wanni sun beeku waajjira pirezidaantii irraa tolfamtee ergamte si galee an bakka irraa kaate waan hin beekuufi itti hirmaachuu dide. Wanni kun eessarraa kaate ummanni qabsoon yeroo jabaatte kanatti maaliif jara gartee lafee duyda Oromoo ta'e kana waliin naquun barbaachise si galee. Ja'anii namni gartee gajjee iftiin taluun gaariidha. Isin laal ijoollee qabsaa'ota ijoollee biyya Arabaa tana namni tuffataa garuu namni ka ijoollee biyya Arabaa sabboonaa Oromoof kennu hin jiru biyya gartee nageenyi isaan eegamne keessa taa'ee biyya gartee keessa kabajaan qabne biyya keessatti ka hoolatti namni dha'u keessa taa'eeti saba isaatiif dubbatee saba isaatiif gargaarsa buusee saba isaatiif wanni inni hin goone hin jirtu jechuudha si galee. Saniifuu osoon akkanatti gartee ol isin fuunee matarratti isin iyyaanu matarraa nuggat albaatanii gaa nun najisinaadha si galee. Nun najisinaadha amma waan itti jirtan tan achuma dhaabaadha namni isin qaanfachaa jira dhugaan isin himaa wallahi. Viidiyoo sanillee laaluun na qaanfachiisa irraan ol dabarsa si galee. Isin qaanfachaa jira malee namni isin gammadaa jiru hin jiru si galee. Soo saniifuu nun qaanfachiisina na qaanfanne akkattuu qaanfanneeti akkattuu gartee Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu jedhanii namni hundi gartee sababa maraataatiin nu koflu jira daranuu laala akka wal godhan jechuu jira. Bar biyya Arabaa tana wayi Oromoon qoftiin jirti. Bar Tigree jira, Amaaraa jira,
Guraagee jira, South Sudaanii jira. Namni hin jirre Orang jira. mau wan selimu mal beta kaab walla kam ruga mas ibu. Arsi farar getun. Biya keessatti bakkan qabdu. Aangoon qabdu. Maallaqan qabdu. Dalagaan qabdu. Sistema keessa jirtu. Hin jirtu. Biyyarraa kaatee karaa Sumaalee kana guutuu Yaman kana haga Su'uudii kana ba'utti Harargee maabarsii argita fi galee miti. Gidee achi baate mana hidhaa keessatti amma dhiyoo kana nama 47 mootummaan Su'uudii dura itti murteesse keessa parsantii yoo laalle 47 san keessa 40 yookiin 35 ijoollee Harargeeti ijoollee Arsii. Harargee fi Arsii xiqqoo waa xiqqoo wanni akka Eertiraa kutaan bira xiqqoo afur inshallah moo keessa yaad Harargee fi Arsii. Irraan deebitee mootuu yoo ofii akkana wal gootu la ormi garaa isiin laafu mootummaan garaa isiin laafu baharri garaa isiin laafu biyyi dhayxe garaa isiin laafu ufiyyoo walii garaa walii jabaattu. Wallaalummaan kana caalee jira namni ko yoo alagaan garaa sitti jabaate baarri baara yoo garaa sitti jabaate mootummaan yoo garaa sitti jabaate ofii keetti garaa walii laafuu dirqama qabdaa barsira. Dhuga. Sigara duraanillee jechaa ture amma Oromoon duri sadii fi duwwaa amma Harargee fi Arsiitu sadii fi duwwaan durfamtanii gidee jiru nana mana la biyya Itoophiyaa san keessatti amma gaafa ati Oromoo taatu tokkoof duwwaan durfamta akka Oromootitti saba biraatirra biyya keessatti tokkoof duwwaan si dursan gooliin tokko sitti galee ati Oromoo taana takka jedhe lammata gaafa ati Islaama taatu lamaaf duwwaa Oromoo taate ammallee Islaamoo taate warra soddaa abbichuu biratti lamaaf duwwaa sitti gale gaafa ati Harargee Arsii taatu sadiif duwwaan durfamta amma 0 laay si galee yoo ufullee walitti galchitu dastaano ummataafuu dasta si galee waan kana amma laalle namni isin boo ummanni nama dammeessee nama dura dammaqee sigalee Oromummaa tana fidee qubee fidee sigalee akka namni Oromootti beeku akka namni alaabaa godhatu alaabaa tolchitanii sigalee ozoon Oromoo gartee Oromoon bakka guddootti isin eeyduu gaafa gaara keessa yaatanii fi wal cafaytan namni nu isin koofla sigalee hoolajii laala maarree amma meenu barumsan qabdan maarreen qabdan nuun jaan sigalee kanarratti hojjechuu faa qabna malee karaan fooyyeessuu faa qabeenya horannee fooyyeessuu faa bakka isaan irratti hirmaatan nuun jaan faa hirmaannee fooyyeessuu faa kanarratti xiyyeeffachuudha malee gaafa nuti gajjaanee wal finne gartee nama hundaa gammachuu beeki Oromuma tahee sigalee Oromuma tahee obboleessaa fi obboleessa idduu morkaa jira bar nama garaa tokko bee idduu beeyta akka akkasii sigalee Oromoo fi Oromoo idduu morkaa jira beeki sigalee seenaa nuti dalayne meeqa Oromummaan naannoo biroo nu saamte numa jalluma keenyeef jala qabdee soo osoon seenaa dalayde osoon saba kanatti seenaa dalaguudhaan beekamta taatanii nama nutti hin kofalchiisina amba nutti nu ajaa'ibsiisinaati waan kana yoo wal tumtanillee poostii nutti hin godhina viidiyoo wal waraabdanii wal cafaqa akka feetanitti obboleeyyanii wal lola obboleeyyan silaa wal lolan nama wal jaalatu wal lola sigalee namni wal hin jaalanne eessattuu wal harka saniifuu wanniin isin kadhadhu wanniin isin hinjuu gartee amba nutti hin kofalchiisina nama dura dammayneeti sigalee khasaaraa keessa keenya namni nama dura dammaqe jaan Oromoon hogii mammaaytu dhuufuu warra rafuu qofa ulataa jaan amma dhuufuu warra rafuu santu sammuu nu jaanjeessee sammuu nu jaanjeessee sigalee waan goonuu fi waan dhiifnu wallaalle sa'aatii namni 4 kiiloo wal lolu jiru nuti bar Suudii keessaa ol tumnaa sigalee ajaa'iba doofaan dur Oromummaan beeyne bararraa abbaa bizinesaa ta'e 4 kiiloo irraa nama eegu jira sigalee abaluun jedhu soo osoon kun hundi 4 kiiloo ija babaasee tattaa'u jiruuti nuti Suudii keessa wal ariinaa jechuu sigalee kan Amaara bebbireedaa kana indazaa nuun jechisiifne Finfinnee keessa yaanee sigalee hay maal taatan ante guddadhaa qarabisa taadhaati guyyuunuma loltanii isin sigalee guyyuu bakkuma waan hin taane keessatti argamtanii saniifuu qaanfadhaa isin jala qaanfannee jirra akka hayyoota keessanitti anaa fi Dooktar Asliin lolli kun akka dhaabbatu jenne dhaabaa jenne
anis garar argetin arsi aslini karaa arsiisin dhaabaa jenne dhaabaadha asiichi kakute keenyaa mitii jechuudha. Beey magan jennaani boo akkam jettu. Akkan. That's it. Kana tokkummaa lallamtee jirra nagaan jiraadhu gaamma kuulii biyya faranjii ni beeyta. Abiibi nagaa. Ayyee.